maatii fi firoonni obboleettiitti naaf ooltee ka jedhan obbo Lammaan haala amma maatiin keessa jira jedhan innaa ibsan. Akka maatiitti waan jennu hin qabnu waan takkallee dhimma isii rabbiin tokkicha na baasu malee nuti kanaa sanii jechuun hin dandeenyu. Obboleettii keenya dirreerra dhabne duute hin jennu amma waan takkallee waan qorannoon irra gahe eega irra gahe dubbachuu dandeenya malee ammaan kana gaddi nu dhagame gadda akkana jennee keessaa baasuu hin dandeenyu. Gadda cibaatu nu dhagame maatiin guutuun qananii jechuun qaxalee ilma keenya osoo hin ta'in ilma uummataati, ilma Oromooti. Waan nuuf osoo hin ta'in kan uummataa jiraata. Guyyaa tokko nam tokko wajjin nama walitti bu'ee nama guyyaa tokko nama mufannaa waan jedhamu nama wajjin kan qabnu miidiyaa irratti manatti illee nama hundaa ol ana wajjin jiraata. Qananii jechuun anaaf obboleettiidha, haadhaasi, gorsituudhaasi waa hunda kiyyaa hamileen kiyyaas cabee waa hedduun dhabee karoora hedduu wajjin qabna. Karoora qabnu hunda duubatti na jala haala. Obboleettiin hangafaa shamarree Qananii gama isheetiin akkana jechuun gadda ishee ibsiti. Guyyaa takka barnatti ni maal taatee jira guyyaa takka waan kanan ta'e nan jiru. Kanan jiru rabbummaan haqa isaa baasa. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Laboo magaalaa Miicataatti kan dhalatte shamarreen gana 25 Qananii Addunyaa hojii moodeelingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuun beekamti. Itti dabaluunis fiilmii mata dureen isaa Rabbirraa jedhu qopheessuun industirii fiilmii afaan Oromoo keessatti qooda fudhachuu ishee seenaan ishee ni mul'isa. Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa gosa barnoota haayidrooliksii fi wotar injinariingiin digirii jalqabaa kan qabdu shamarreen kun waggoota 3 darbaniif aartistii beekamaa Andu'aalam Gosaa waliin kaadhimummaan waliin jiraachaa turte. Akka ibsi poolisiin magaalaa Finfinnee har'a baase agarsiisutti shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa aartist Andu'aalam waliin keessa jiraatan kan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa naannoo Aayaat jedhamuun beekamutti argamu darbii 5ffaarraa haala ammatti sababni isaa hin beekamneen kuftee yaalaaf osoo gara hospitaala Yaaniitti geeffamaa jirtu lubbuun ishee darbe. Gareen qorannoo poolisootaa hundaa'ee ragaan teeknikaa fi foorensikii walitti qabamuu fi qorannoon itti fufee akka jiru kan eere ibsi poolisii kaadhimaan ishee aartist Andu'aalam Gosaa to'annoo poolisii jala akka jiru himeera. Qorannoon akkuma xumurameen bu'aan isaa uummataaf ifa godhama ka jedhe poolisiin magaalaa Finfinnee namoonni odeeffannoo qorannoon hin mirkanaa'iin tamsaasaa jiran gochaa isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Dubira jiru isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infatti nama hedduu waan nama hin qabu qabbiseedhaa kabajamaa haqa miciyuu biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe nun erga malee aduutu ana naa qabadha adaraan simbira kaawwadhe tabiraan qabu nagaan galaa mara ta'e isaan ni beeku warri immoo beekanis ni beekanii amantaa kam keessa iyyuu nama du'e irratti qoosi kan jedhu waan jirullee natti fakkaata. Amantaa musliimas haa ta'u amantaa kiristaanaa biyya san keessatti yeroo dheeraadhaaf wajjin jiraataa turameera. Gaafa namni musliimas du'e baaniituma awwaallatu kiristaanis gaafa du'e walumaan baanii awwaalu malee walirraa sirbuu kana dhagee sargeessinne guddi orma kana kan akkas ta'aa jiru. Warri kana godhan immoo identiitiin qabanii identiitiin qaban gaafa isin jedhu hinima isaaniiyyuu beeknu maqaa takka maqaa jijjiirratanii takka ganda jalatti suuqamanii waan akkasii dalagaa jiru. Immoo warra kana kan caaltee bira darbuu dandeessu
dhiistee bira darbudha. Ati dhuftee asii waan tokko yoo dalagdee ajandaan biraa fida. Galee isaanii gadi taataa jechuudha. Isaanii caalaa isaanii gadi taataa dhuftee waan biraatiin akkasuma jechuudha. Yoo dandeenye warri dandeessanii wantoota akkasii gaafa argatan riippoortii godhaa akkaawuntii lakkoofsiisaa warri dandeessan. Warri riippoortii gochuu dandeessan. Isaan ala garuu deebisuun gatii hin qabu. Ammatti dura buunee akkas taatee akkana taatee bultu akkas godhee jechuun barbaadu. Waajjisuu dhimma mucayyoo kanarratti. Maatiin illee kana dura sagalee nu taa'an jenne. Sagaleen keenya dhukateeraa sagalee nu taa'an. Akka namaatti waan jiru beeksiftaniitu namuu quba qabaa, Oromoon quba qabaa. Qaamni immoo waan kana qoratee too'ee amma waan xiqqoo tokko akkana baasee waan nutti himutti eenyumarratti duruu hin barbaachisu. Gadda kan keenya gadda dhageessifachuu ni danda'a. Gadda keenya akka nam tokkotti mucayyoo kanaaf gadduun yoo boollee dandeenye boofiin yookiin immoo kadhachuufiin ni danda'ama. Akkas gochuun gaariidha. Garuu ajandaa jijjiiruuf jecha isa namni tokko achitti waa bukeesse inni maqaa iyyuu hin qabne inni identiitii iyyuu hin qabne yoo dandeenya akkaawuntii sana irratti haguugsiifnu kana bichaadha waan isin jechuu barbaadu. Yoo dandeessan riippoortii godha akkaawuntii sana. Kanaan garuu qeerroo waan xiqqoo tokko gaafa argite akka irraatee miiranii wantoota tokko hojjetu siifis gaaga'ama fida nuufis gaaga'ama fida waan baay'eedha. Qeerroo ba'ee dhoobsine amma guyyaas kan biraattu haa ta'u qeerroo dubbattee mi'ammas na fedhadha baay'ee dubbatu yeroo illee qabu waan ta'eef jechuudha. Caaltee ati kan argamtu deebii gaafa deebistamti qalbeessaan jedheera duraan jalatti ture dhaggeeffataa ture. Yoo caaltee kan argamtu yoo calliste qofa. Yoo isaan tokko fide ati tokko fide isaan dhaqee lama fidu ati deemtee lama fiduu qabdu bara. TikTokuma kana iyyuu cufadhu keessaa bahi deemi gaafa waan akkasii argite yoo barbaadde yookiin immoo waan biraa hojjedhu. Malee warra mataana doodee warra jimaan mataa naannessee waa'ee amantaayyuu kan hin beekne baay'eetoo akka barbaadee haasa'e ati isaaniif deebii yoo kennite ati situ isaanii gadi jechuudha. Ati caalii argamis jechaa jira. Galee warra amantaayyuu waan isaa hin beekne amantaa musliimaas dhufanii nutti himuu hin danda'u. Amantaa musliimaa nama du'e tokkorraa reeffa isaarra dhaabadhaa sirbaa yookiin inni harrabsaa kan jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Kan ifatti jechuudha. Qabnaa miti biyyoota musliimaa baay'ee hojjetu. Kiristaanaa waliyyuu akka amantaa tokkotti akka kiristaanaa naaf cinqamanii waan tokko hunda gargaaran baay'ee biyyoota musliimaa. Isa kara deemaan godhu ajandaa sirsiisuuf gargaar wal fooloo sassaabachuuf yookiin deebii warii argachuuf waan ta'e godhu gad baatee deebisu. Ajandaan qannoo amma ajandaa keenya hundaan kan keenya qofatu waan ta'eef kanaaf akkasitti hubanne amma maatiin gabbaanii waa jiranitti qaamni seeraa gabbee waa jirutti jaajii muudee waan meeqan dhagaa daga nama kanaaf waan muudame waan dhibbaa oole akkas taate kana waan shiree akka muudame si qaamni waan kana godhamu jira maatiin sagalee dhabde sagalee bitaa hojjetu dhabdeta waan san gaafa dhageenya hojjetu ajandaa amantaa qeeroo ajandaa gandaa keessaa bahe dhiisiif isaan gaafa daddabaruu ni dhiisu yoo ati daddabuu baatte isaanis hin daddaban yoo ati dhiistee biraa deemte galu isaan ofirra garagalu kanumas mobbisa kiyya yoo godhaniif amnaagoon si caala beekaaf miti immoo nama kanaa oolu beekaaf garuu waan natti dhagaame akka dhuunfaatu jaallataa mobbisa kiyya hamaan akkasii kun namu fedhu namni beekaan callisuun furmaata bara yeroo tokko callisuun furmaata kanaaf akkasitti godhu ifa manaa godhaa yoo baay'ise. Irraan dhugaa beekne waan kan yaa'u waa'ee mucayyoo ati duraan dubbanneera ammas isuma jedha amma qaamni mucayyoo kana qorate mandiyaala qorate jira poolisii jira qaamni mucaa san qorate duunishi kana jedhee gadi ba'u jira gaafa garuu gadi hin dabarfatu gadi keenya kan dabarfannaa
amma deebisii nambarreessan sanarraati lafaa taasee hanqaaleen mataa isaatii jedhanii barreessan jiru isa dhibdinirra baay'ee ta'e amma ragaan poolisiin immoo ammatti ragaan ta'e poolisiin immoo ragaa inni lafa kaa'ee kanaan guute jedhu maatii sanarratti kaa'een keenya akkasitti guute jedhu gaafa jedhe garuu amma obboleessa koo ija yeroo si kabajaa si jaaladha miira kee gochuu jabaadha maaliif nan beeka miirri namaa haala dandeetti mataa uumama ati dandeetti mataa eegama yeroo soofnaaf jireenya akka hundi keenya dandeetti mataa eegama wanti godhamaa jiru ajandaa balleessu jalqaba sila jedheera hartuu faana qabeenyi kee badee hartuu faana barbaada'uu taate qabeenya kee argattu wanti kun ajandaa balleessu amantaa wajjin aleessa waa'ee amantaan taphatamaa ture eeggata waa'ee amantaa kiristaanaa fi islaama jedhanii kiristaanaa haa ajjeeman badii buusaa jiruti kuni karoorri isaa gaafa jalqaba dubbadhe gocha haadhaan waliin dalagan irratti addatti jedhe ammas addatti nama ani dhugaan qabaatti yookiin addeetan biyya tokkodha garuu nama as keessa kiristaana jechuun qeerroo qofa aanan qeerra yeena utuu gadi bayee amantaa isaatiif sagalee ta'e qeerroo jedhama qeerroo poolisa dursa caala beekee waan barbaade fakkeenyaaf mana lamaa ishee naagota mana lamaan dhaqee lamaanuu warra gargaarshanii arrabsa ati sirnaatti dabaltu mana sadii ta'a afur ta'a ballachaa qaamumatti isi waa'ee isaa deebisii kenni argitees argiinis yoo sitti tole sagalee waraabatu wachaa qeerroo soom jedheera wanti gochuu dandeessoo jiraate afaan sirriitti gochuu dandeenya kanaachi amantaa koo tuqan amantaan koo jechuudha tokko miti waan barbaadamu tokko godhanii amantaan koo isa jibbus miti isa socho'u miti ansaanis akkasumas ani amantaa kootiin dhaba garaa bachuu danda'u isa kana jiraachisa rabbiitu na jiraachisa ani humnaa rabbii caalaa qabaadhee bakka rabbii bu'eetti jechuun amantaan koo maal dhugamaa eena ilaallata garuu har'atti deemuu barbaachisu kanaafuu miira keessaa bahii miira keessaa bahii sagalee qofa ta'aa sagalee addunyaa ta'aa jedhu gadda isaan dabarfatu jira gadda keessa jaalala yoo dandeessan infoormeeshiniin haaraa jiraatu karaa jiraatuun infoormeeshinii isaan walii dabarsan keessa asirratti amma keenyaa infoormeeshinii gaafadhe keessa takkitti waan dabarsineetu qabdi baay'eessaa akkasuma infoormeeshinii argattan walii dabarsan yoo qaamni poolisii barbaadullee infoormeeshinii sana poolisii yaa dabarsuuf barbaachisa waan ta'eef gaamcha yoo barbaadu rakaa dhiyeeffannu malee waa'ee amantaadhaan wallee keessaa haa baatu waan jaalanaa wayyoon suuraa yoo godhatu bakkeera ta'e yaada kan qabu waan isaan beekamu
egaa guddatee akka olaantumatti maalata sagaleen isaa olaantumaa jechuudha. Quraanaan argee beeku namichi kun waan quraana jedhudha. Quraanni kiristaana jibbaa jedhu argine kamis dhagee beeku fi gooti. Quraana nama jibbaa jedhus dhagee kan qomaa. Namni sun nama beeku haasa'e yaada isaati isaaf sirriidha. Kiristaana lafarraa fixaa gaafa kiristaanitti akka duute nu gammachuu qabnaa warri musliimaa. Namni sun ani gammachuun qaba jechuu ni danda'a. Otoo beekee akka dhuunfaa isaatti gammachuu qabaachuu danda'a malee musliimni kun immoo dhufeetu akkas jedhu sana. Musliima kaan bakka bu'ee musliimonni hundi gaafa namni du'e ni gammadu natti fakkaatu. Argaa jirra bar guyyaa guyyaadhaan bu'aa oolu bar. Baay'eetti argaa jirra bar musliimonni guyyaa guyyaan bu'aa jiru bar. Namni gaafa jala du'e. Sigalee kanaafi nama dadhabaa wajjin dadhabaa hin ta'in caalii argame bakka deemtu irratti caaltee argamuu qabdu. Ati of bakka bu'e gaafa sitti dhufe jechuudha. Akka amantaatti amantaan kun cimaadha. Amantaan kiristaanaa addunyaa kanarratti sadarkaa cimaadha. Afaan warri musliimaas akkasuma. Amantaa namni tokko diinuu yookiin namni tokko guddisuu miti. Ananda'uu isa caalaa kan na aarsu nama lubbuun hin jirretti taphatudha kan na aarsu malee amantaa kiyya tokko dhiisuu miti. Amantaa kiyya namni jigsuu hin danda'u. Na keessaa tokko hin danda'u. Amantaan kiyya ana waan ta'eef onnee kiyya keessa jira. Miira keessan immoo isin to'annaa malee miira keessan isin to'atu. Miira kan miira keessa jalatti buluu danda'u qaba. Malee isaan tokko argee dhufee to'ee yookiin caatii qamaa oolee dhufee mirkaanee cabsiidhaaf dubbii barbaadu wajjin hin hogatu. Jumaatu keessaa dubbata isa keessa yookiin tambuutu keessaa dubbata. Hin dadhabu amma xiqqoo ofitti deemuutti jechuudha. Asii galee nama immoo fayyaa ta'ee yookiin sammuu nagaatiin yaadu waan nutti fakkaachuu danda'a. Namni sun gorga nama otoo gaafattee waan jedhe hin beeku. Yoo dandeessan waan akkasii gaafa argitan sheerii waliin riippoortii godha. Danseet riippoortii bichaa godha. Kanaan ala TV adda takkittiinis taanaan tokko qeerroo yoo dandeessan yaa nama jalqabdeetta gaafii gaafattee jira. Sagalee taatee fi maal rakkoo akkamitti akka irra ga'e maal taatee akka irra ga'e wantoota akkasiisan ittiin ijoolleen argate gadi baatee ajandaa jijjiirtee ofii waadaa sana deemtee isa ajandaa si jijjiirsiisuu dhufe waliin ajandaa jijjiiree dhimmi ammaa dhimma qannoo qofa. Dhimmi amantaa si maaf si dhufa yeroo mootummaa kan kee qofa miti yoo maaf qeessin tokko gabbee maaf hin dubbanne yookiin paasterii tokko gabbee maaf dubbanne silaa isaan tuyyuu amantaa isaan akka dhiyeessan ati eenyu waan taatuuf. Oromoon meeqatu jira biyya Oromiyaa maqaan Itoophiyaa isaan keessa biyya Oromoo meeqatu jira. Dhimmi Oromoo sibbichaa maaf si gubbatu. Because ati miira kee to'achuu dandeessu miira keetu si to'ata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf laalladhu. Qeerroo gaafa waan tokko anaazara taa'ee si laalu jira kan harka si rukutu jira yookiin immoo kan taap si godhu jira. Qeerroo irraa otoo rakkoo tokko ga'ee gaaf tokko namni deebi'ee too'ee haa isa jedhu. Kana hubadhu hundumti keessa gochuuti ijoolleen kan keenya ijoolleen Oromoo bakka isin ilaallatutti malee bakka isin ilaallatutti yeroo keessan isin gubbinaadha. Yaada keessanis nuun tokko fiilingii ni qabna waan nutti dhaga'amu ni qabna gargaruu guduffineetuma biraa miti. Yoo waa buusuu danda'e gallakkisa malee yoo waa buusuu danda'e waa fa'a hojii rakkatu. Maafi miira koo fi fantoo adda waan ta'eef jechuuti. Kanaaf miira keessan to'addaadha. Isa abbaan ta'e balleessaa jette galbaatee tuuti balleessaa balleessee yoo dandeesse irraa fagaatu qalbeessanis jedheera. Kana caalaa waan waamiidha. Kata yoo barbaachise kadhadhaafidha. Amma gabbaa'inni amma waa dhageenyutti odeeffannoo yoo qabaattan informeeshinii gahaa obsa yoo qabaattan qaama dhimmi ilaallatu dabarsaadha. Yakkamaan yakka isaatiin itti gaafatamu. Dhugaa ishee naa barbaadamu dhugaa ishee akka baduu fi ajandaa wal keessa makinaadha. Thank you.
kawan ini bisa ranggenya mula ko fali ni yan kapa kan nama mo kapa na ragay kulfali kapa san ragay mo ito kapa san ragay kapa kita gusto malip sa gade nunta na dani kanino siya kapa na ragay garo ragina ganya gara-gara gacani dua ganya gara-gara gacani berapa besar kapa san muda pero kapa calis ka tu sun jadala akan mencalis ka dolar jadi agenda kan
gaafa akkasitti qomoon waadate tiktoka kanarra ajjabdu kun tokkicha yoo qabaatu kanaaf ishiitu alwaala oromoon awwaarratu jedhee kan cabse oromoon awwaarratu barbaadamma gadi waliyyaa itti gadi yaasa ministeera akkashii maal akka hojjechaa turtan maal akka godhaa turtanis jechuudha. Anamatu uummata kana isin irratti dursise wanti hin xaxaa turtan shira isin xaxaa turtan gadi isin ilaasa. Kanaaf yeroo amma wanti faantuu akka fides nan beeka. Soo uffanna mana keenya Oromoo haqqinni yoo kana haa ba'u. Ajanda hedduu qabu. Ajanda hedduu qabu. Waan dhuunfaa jiru biraattis ammas asirratti xiyyeeffannu